Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Karaa raadiyoof toora intarneetaan kanneen hordoftan kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo akkam jirtu. Nageenyi keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan cufatti isin haa dhaqqabu. Tartiiba qophiilee sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo har'aan isin beeksisa. Jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti keessummeessuun kan isin faana turu Anayyaantu Bulchaati. Jalqabarra kan isiniif dhiyaatu oduudha. Oromoon kan yeroo kamiyyuu caalaa haala hamaa ulfaataa keessatti kufaa jira. Yeroo kanatti carraa lama qofa of harkaa qaba. Ka tokkoffaa yoo jabaatee gamtaan falmate mirgoo fi kabachiifatee biyyoo fi keessa bilisaan jiraata. Ka lammaffaa immoo yoo callisee ajjechaa suukanneessaan kun haga tokkoon manaatti dhufuufitti eege ammoo hireen jiraachuu isaa xiqqaadha. Qabiyyeen qophii keenya oduutti taanee dhufuu kana fakkaata. Xumura irratti ammoo dhimma Oromoo miidiyaalee irraa akka jedhu har'aa keessatti marii chaanaalli Oromiyaa haala yeroo irratti jaalabbaa caalaalataa waliin taasise keessaa ka fudhanne gama keessaniin geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana akka taatan kabajaan isin affeeraa oduun kunootti. Raadiyoodhaan ashamaa akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanneerra oduu har'aa keessan dhageessu an Waaqonoleeti. Hawaasni Oromoo biyyoota ambaa garaagaraa keessa jiraatu hiriira mormii bahuudhaan mootummaa biltsiginnaa duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwataa fi raawwachiisaa jiru balaaleffachuu itti fufaniiru. Akka kanaan hawaasni Oromoo biyya Awustiraaliyaa bulchiinsa Viiktooriyaa keessa jiraatu muddee 15/2022 magaalaa Meelboornitti hiriira balaaleffannoo mootummaa Abbaa Irree fi nama nyaataa biltsiginnaa irratti adeemsaniiru. Kaayyoon hiriira mormii kana ajjeechaa haleellaa diroonii fi xiyyaaraa dhumaatii suukaneessaa humnoota faannoo fi deeggartoota mootummaa Itoophiyaan uummata Oromoo irratti geggeeffamaa jiru balaaleffachuu akka ta'e beekuun danda'ameera. Mootummaan PP humnoota faannoo Oromiyaa keessaa akka baasu, waraana Oromiyaa keessaa akka dhaabu, haleellaa xiyyaaraa akka dhaabu, waraana Oromiyaa irratti labse dhaabee rakkina karaa nagaatiin akka furu gaafataniiru jechuun maddeen gabaasaniiru. Hiriira mormii sa'aatii 4 oliif geggeeffame irratti hawaasni addunyaa dhumaatiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru akka dhaabbatuuf gahee isaa akka bahu gaafachuu isaanii maddeen oduu ifoomsaniiru. Warreen ajjeechaa suukaneessaa uummata Oromoo irratti raawwatanii fi raawwachiisan seeraan akka gaafatamuu qabanis hubachiisaniiru. Hiriira mormii walgahii hoogganoota biyyoota Afrikaa fi Ameerikaa US Africa Leaders Summit jedhamu irratti affeeramuu mataa sirna nyaataa PP Dr. Abiy Ahmed balaaleffachuun hawaasni Oromoo Ameerikaa fi Kanaadaa kutaalee adda addaa irraa walitti dhufan Washington DC'tti guyyaa lamaaf hiriira mormii geggeessanii jiran. Tarree biyyoota rakkoon namoomaa itti hammaatan keessaa Itiyoophiyaan lammaffaadha jedhamte. Bara 2023 keessa biyyoota rakkoon namoomaa itti hammaatan jedhamuun tarreeffaman keessatti Itiyoophiyaan lammaffaa irratti eeramte. Dhaabbanni International Rescue Committee IRC jedhamu ibsa muddee 14/2022 baaseen biyyoota 20 bara 2023 keessa rakkoon namoomaa keessatti hammaachuuf jira jedhee ifa godheera. Akkaataa tarree IRC'n baase kanaan Itiyoophiyaan Somaaliyaa qofaan durfamtee lammaffaarra teesseerti.
biyyoota rakkoo namoomaaf saaxilamuu jechuun gabaasa baasuu keessatti IRC kan tarreesse keessatti 1 hanga 3 kan qabatan Somaaliyaa, Itoophiyaa fi Afgaanistaanidha. Dhiibbaa balaan hongee gaanfa Afrikaatti uumeen alatti daddaaqamni diinagdeetiin biyyoonni akka Afgaanistaan itti fufuun akka qoraman gabaasichi eereera. Tarree biyyoota kanneen IRC baase kana keessatti Democratic Republic Congo, Yemen, Sooriyaa, Suudaan Kibbaa, Burkina Faasoo fi Ukraine makamaniiru. Rakkoon namoomaa akka hin hammaanne kanneen gargaaran kan akka waliigalteewwan dippiloomaasii, seerota waraanaa fi gargaarsi namoomaa dadhabaa dhufuu isaas IRC gabaasa isaa kana keessatti ibseera. Rakkoon namoomaa sababa waraanaa, jijjiirama haala qilleensaa fi kufaatii diinagdeetiin hammaachaa dhufuu isaas gabaasaa kana keessatti mul'ateera. Itti gaafatamaan IRC David Miliband akka jedhanitti barri dhufu bara rakkoon namoomaa itti hammaatudha. Bara darbe sababa kufaatii sirnaan dippiloomaasiin laafuu isaatiif rakkoowwan seeraa fi dhiyeessii namoomaa mudate hiikuuf carraaqnus fedhiin gargaarsa namoomaa buqqaatii fi hanqinni nyaataa hammaatee itti fufeera jedhe. Keessumaa namoonni bakka walitti bu'iinsitti hammaatetti keessa jiran dahoo dhabuun isaanii rakkinicha daraan hammeesseera. Jaarmiyaaleen biyyaalessaa fi idil addunyaa rakkoo keessatti bakka itti baqatan ta'an yookaan dahoo namaaf ta'an sababa walitti bu'iinsi babal'ateef jijjiirama haala qilleensaa fi kufaatii diinagdeen dadhabaa dhufuu isaanii itti gaafatamaan kun ibsaniiru. Biyyoota rakkoo hamaan isaan mudata jedhamanitti tarreeffaman kanneen keessaa waggoota kurnan darban waraanni isaan mudateera. Sababa jijjiirama haala qilleensaatiin gaanfa Afrikaa keessatti namoonni miliyoonaan lakkaa'aman beelaaf saaxilamaniiru. Qaala'insi jireenyaa sadarkaa addunyaatti hammaachuu, Raashiyaan ammoo qoqqobbii naannoo Black Sea irraa keessee dabalatee rakkoo biyyoota kanneen daraan hammaataa taasiseera jedhu hoogganaan IRC kun. Rakkoowwan kunneen siyaasa, diinagdee, nageenyaa fi jijjiirama haala qilleensaa waan ta'aniif tumsa hawaasa idil addunyaa akka barbaadan himuu hoogganaan dhaabbatichaa. Bara 2030 irratti namoonni gargaarsa barbaadan miliyoona 230tti kan siiqan akka ta'an gabaasni IRC kun ni mul'isa. Yaadawwan furmaataa sadan dhiyaatan keessaa inni tokko biyyoonni kunneen maraamartoo rakkoo kana keessaa akka ba'an akeekkachiisuudha. Karaa biraan ammoo deeggarsi soorataa fi nyaataa madaalawaaf taasifaman akka dabalu gaafachuudha. Lammaffaa irratti ammoo walitti bu'iinsi keessatti namoota nagaaf eegumsi akka taasifamuuf qabu dhaabbatichi gaafateera. Mirgoonni namoota nagaa akka kabajamu, qaamoleen walabataan gargaarsa akka dhiyeessan, dubartoonni ammoo marii nagaa fi tasgabbii keessatti akka hirmaatan, akkasumas yakkaawwan jumlaa yeroo raawwatamanitti mootummoota gamtoomanitti mana maree nageenyaa sagaleetiin kuffisuu akka gargaaramuuf gaafateera. Sadaffaa irratti ammoo rakkoowwanii fi deebii idil addunyaa kennuu yoo ta'u jijjiirama haala qilleensaa waliin wal qabatee qaamoleen itti gaafatamummaa mirkaneessan akka jiraatanii fi namoota buqqaaniif dahoo akka kennaniif akeekkachiiseera. Maddi oduu kanaa Gadaa Miidiyaa Neetwoork GMN'dha. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduun har'aaf qabanne dhiyaanne kan hanga ammaa ture qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii. Dhaggeeffattoota keenya akka caqasaa jirtan qophii keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduun eegalee ammallee akkuma itti fufeetti jira. Jalqabarraa akkuma isin beeksisne Oromoon kan yeroo kamiyyuu caalaa haala hamaaf ulfaataa keessatti kufaa jira. Yeroo kanatti carraa lama qofa kan inni of harkaa qabu. Ka tokkoffaa yoo jabaatee gamtaan falmate mirga ofii kabachiifatee biyya ofii keessaa bilisaan jiraata. Ka lammaffaa immoo yoo callisee ajjechaa suukanneessaan kun haga tokkoon manaatti dhufuuf itti eege ammoo hireen jiraachuu isaa xiqqaadha. Qabiyyee qophii keenya ammaa qabannee isiniif dhiyaannee jirruutii faana bu'aa.
jiraachuuf jiraachuu dhabuu keessa jirra. Oromoon kan yeroo kamiyyuu caalaa haala hamaaf ulfaataa keessatti kufaa jira. Yeroo kanatti carraa lama qofaa qaba. Yoo jabaatee gamtaadhaan falmate mirga ofii kabachiifate biyya ofii keessa bilisaan jiraata. Yoo callisee ajjeechaan sukkanneessaan kun hanga tokko tokkoon manatti dhufutti eege ammoo hireen jiraachuu isaa xiqqaadha. Kana yoo laaffisne ilaalle yookaan callisne bira dabarre hir'ina. Gochi hanga kana dhala namaa irratti miti bineensa irrattu ni raawwata jedhee namni yaadeef tilmaame beekuu hin jiru. Finxaaleeyyiin Amaaraa murni goolessitu maqaa faannootiin of yaaman intarhaamoo Itoophiyaa kan bilxiginnaadhaan hidhachiifamanii bobbaafaman yakka sukkanneessaa kan bara Minilik Oromoo irratti raawwatan kan seenaa irra deebisneef dhageenye dachaa baay'eedhaan dabalanii Oromoo irratti raawwataa jiru. Ilma Oromoo osoo lubbuun jiruu qabanii gogaa irraa baasanii haadha Oromoo ulfa guddaa waliin osoo lubbuun jirtu ibiddaan guban. Garii isaanii ajjeesanii iddoo tokko tokkotti walitti qabanii gubanii waadan. Ilmaan Oromoo Oromiyaa keessatti ajjeesanii morma irraa muranii Goojjamitti fuudhanii ce'uun mukatti fannisanii magaalaa Buree keessa akka agarsiisa baazaariitti dhiyeessan. Dhiira osoo lubbuun jiru qaama saalaa muranii afaan kaayan. Kun marti kan isaan akka gootummaatti soor-sagalee viidiyoo waraabanii itti dhaadatan irraa ragaadhaan kan argamedha. Shiftoonni farreen dhala namaa ta'an kun murna aangoo irra jiru mootummaa federaalaa kan naannoo Amaaraaf Oromiyaatiin akka ijaaramanii leenjisamaniif hidhachiifamanii Oromootti bobbaafaman ragaan waan jirudha. Faannoon waraana bilxiginnaa al-iddileetiin kana bal'ina qophii keenya dabre keessatti ibsinee turuun keenya ni yaadatama. Faannoon gaachana Amaaraaf kan Itoophiyaanonni martii ittiin boonanidha jedhanii aangoonni mootummaa federaalaaf kan naannoo Amaaraa miidiyaalee mootummaa irratti yommuu dubbatan namuu kan dhagayaa turedha. Faannoon gammoojjiif bosona keessatti leenji'ee hin beeku. Istaadiyeemii magaalota gurguddoo kanneen akka Bahar Dar, Dassee, Waldiyaa, Dabra Maarqosiif kan kana fakkaatan keessatti leenji'anii bakka aangoonni mootummaa naannichaa argamanitti eebbifamaa turan. Galma magaalota keessatti hidhannoo guutuutiin walgahii godhataa turan. Oromiyaa keessatti naannawaa uummanni Amaaraa bara dargii bal'inaan qubsiifame kan akka Wallagga Bahaa, Kiiramuuf, Horroo Guduruu Wallaggaa, Onaa Amuruu, Jaardagaa Jaartee, Abee Dongoroo faa keessatti beekamtiif deeggarsa bulchitoota onootaaf godinaalee kanneeniitiin leenjifamaa turanii jiru. Amma kutaa waraanaattu ijaaramanii sadarkaa taankiin sossa'u makaanaayizidii akka ol guddatanii jiran odeessi gidduu kana ba'aa jiru ifa godha. Maarree kana caalaa waraana mootummaa ta'uu isaanii ragaa maal barbaachisa? Uummanni keenya kana beeka yakkoota sukkanneessaa shiftoonni faannoo intarhaamoo Itoophiyaa uummata keenya irratti raawwataniif faannoo qofaa itti gaafatamaa gochuuf balaaleffachuu osoo hin taane sirna isaaniin leenjisee hidhachiisee Oromootti bobbaase balaaleffachuuf sirnicha hundeedhaan buqqisuuf qabsoo jabeessuun akkaan fardiidha. Oromoon warraaqsa tibbana eegale osoo adda hin kutin irree tokkummaatiin jabeesse hanga gabrummaatti xumura godhutti itti fufuun dirqamaa filannoo hin qabneedha. Falmaa amma eegalee kan addaan kutu yoo ta'e ajjeechaa sukkanneessan kutaalee Oromiyaa muraasa keessatti raawwatamaa jiru kun Oromiyaa maraa fi tokkoon tokkoon Oromoo manatti dhaquun waan hin oolleedha. Murni aangoorra jiru bilxiginnaan warraaqsa barattoonniif qeerroon eegalan kana hidhaa, reebicha, doorsisaaf dhukaasa afaan qawweetiin duubatti deebisuuf ifaajaa jira.
kun ammoo yakkoota sukkanneessa haadholii abbootiif daa'imman Oromoo irra gahaa jiru hin caalu. Kun kan qabsoo jabeessu malee duubatti kan deebisu hin ta'u. Osoo duuba nama deebisa ta'e wayyaaneen TPLF Maqalee hin deebitu ture. Hadhaan qabsoo keessatti nama mudatu gabrummaaf ajjeechaa amma Oromoo irratti raawwatamaa jiru hin caalu. Manatti teenyee du'uuf qalamuu eeggachuu irraa gadi baanee gamtaadhaan falmannee diina ofirraa buqqisuu qabna. Falmannees falmachuu dhiisnees diinni kaayyoo nu ajjeese lafaaf qabeenyaa keenya weeraru hin dhiisu. Falli jiru tokkummaadhaan falmanne bilisummaa gonfachuudha. Hanga diinni mataa irra nu ba'ee jirutti duguggaan sanyii, ajjeechaan, saamichi, hidhaaf dararaan abadan nurraa hin dhaabbatu. Kanaafuu falmaa jabeessine bilisummaa gonfachuudha qabna. Gabrummaan ulfaataan qabsoo jabaaf hadhaawaatiin malee hin dhabamu. Ololoota adda addaaf afaan faajjii garagaraa ta'e jedhamee PPF ayyaanlallattootaan oofamuuf barattoonni qeerroon bakka kennuu hin qaban. Sochii jalqabame kana qabbaneessuuf boodaa deebisuuf shirootiin hedduun gama PPF dabballoota isaa karaa adda addaan bobba'aniin geggeessamaa jiru irra aanuun dirqiidha. Hidhaan nama doorsisuun maqaa hin jirre namatti maxxansanii miidiyaan ololaa ooluun akeekni isaa sochii dargaggootaaf qeerroo Oromoo kan uummata ofii duguggaa sanyii irraa hambisuuf waliigala gaaffii mirgaa kana gufachiisuuf shiramaa jiruudha. Inni kun hubatamuudha qaba. Dabballootni basaastonniif lukkeeleen diinaa gariin ammoo miidiyaalee hawaasummaa irratti ol yaa'anii qalbiin dargaggootaaf qeerroo Oromoo dhimma uummata isaa dhimma diddaa jalqabameef waliigala dhimma qabsoo Oromoo finiinsuu sirna bilxiginaa karaa irraa maksuu ajandaa jijjiirsuuf sa'aatiin dhimma faallaa ta'e qabatanii as ba'u. Isa kanaan nama iyyisiisaa ooluu barbaadu. Dargaggootiin qeerroon barattoonni keenya isa kanatti dammaquun fashalsuu danda'uudha qaban. Ajandaan keenya tokkoof tokkicha ta'uu qaba. Sochii jalqabne jabeessinee lafa qabachiisne itti fufuudha. Ololaaf afaan faajjii karaa PPF dabballoota akkasumas lukkeeleen isaanii dhufan ofirraa cufuudha. Dhimma keenya ijoon salphina akka sabaatti nutti dhufe jalaa ba'uuf duguggaa sanyii geggeessamaa jirutti xumura gochuuf sirna uummata keenya diinoomsate waggoota 4 walitti fufiinsaan lafa irraa duguggaa jiru kanatti xumura gochuuf falma keenya cimsuuf fincila eegallee jabeessuuf itti fufsiisuuf dalaguudha. Furmaati jirus kanuma. Diddaan uummataaf warraaqsi qeerroo hanga diina bu'uuraan ofirraa darbutti jalqabee itti fufuu qaba. Kurban ka turte, berendi
Dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo amma qophii keenya xumuraarra geenye jirra. Innis dhimma Oromoo miidiyaalee irraa ka jedhu har'aa keessatti marii chaanaalli Oromiyaa haala yeroo irratti Jaalabbaa Caalaa Lataa waliin taasise keessaa ka fudhanne gama keessaniin geenya hordofaa. Har'asi egaa haaluma keessa galirratti marii gochuudhaa fi nama cimaa qabsaa fi umrii isaa guutuu qabsoo keessatti dabarsee muuxannoo dheeraa qabu haala amma keessa galle kanarratti marii gochuudhaa fi Jaalabbaa Caalaa Lataa miseensa Shanee Gumii duraanii fi ammas immoo qondaala olaanaa adda bilisummaa Oromoo qabadhee dhiyaadheera. Marii keenya har'aa kana keessatti kaafnee egaa haaluma amma keessa seenne kana sabi Oromoo tokko ta'ee gamtoomee akkam godhee keessaa bahaa maal gochuutu irra jira. Seenaa darbe keessaati wanta nurratti raawwatame seenaa teenyee haasaa ooluurraa isarraa barannee gara fuulduraatti immoo akkam goonee wanta nurra gahaa jiru kanaa keessaa baana kan jedhudha. Irratti marii gochuudhaaf Jaalabbaa Caalaa wajjin kutaa isa duraa mari'achuuf har'a walitti dhufne. Jaalabbaa Caalaa baga nagaatiin dhufte gara meediyaa keenyaa meediyaa chaanaalii Oromiyaa fi qophii dhadhacha Oromoo. Tole yaada isinis naaf heeruu keessaniif ulfaadhaa horaa bulaan isiniin jedha. Ati ulfaadhu akkuma gaa amma hundi keenya Oromoon argaa jirrutti yeroo baay'ee dhimma seenaatti deebinee seenaa irraa barattanii isinis waggaa baay'ee fuuldura gara waggaa 50 fuulduraa seenaa dubbistanii sabni kuni haala inni keessa jiru hin maluu fi kanammoo karaa hundumaa karaa nagaa biyya Itoophiyaa empaayirii jedhamtu kana keessatti gaaffiin Oromoo karaa nagaa deebi'uu hin danda'u jettanii qabsoo hidhannoo keessa warra duraan seenan keessatti keessumaa dirree lixaa banuu keessatti rakkoo meeqa keessa dabartee kitaabatti barreessitellee namni baay'een argee dubbiseera. Har'a amma har'aatti garuu kaayyoo ganamatti baane sana yookaan sitti bahe kun ilmaan saba kanaa qaqqaaliin jaallattan hiriyoonni keessa isa suuraa kofan sana achi ga'uun dadhabuutiin durii harma muraa fi harka muraa aanolee fi calanqoo jennee otoo haasofnu amma immoo jaarraa 21ffaa keessaa sadarkaa sadaffaatti ol darbee nami kan jedhamu maqaasaa nama jedhe kana waamu morma ilma Oromoorraa dhala Oromoorraa kutee isa inni kaan immoo iddoo biraatti immoo akka bineensaatti gogaarraa qalee isa kaan immoo abiddatti kaayee gubee lubbuudhaan abiddatti kaayee yeroo gubee ummati ammanaa ummati gara miliyoonii 50 jedhee
of ilaalamu har'a akka kanaatti gadadoo akkasii keessa yeroo jiraachaa jiru eenyuyyuu Oromoo ta'e har'a kan hin gubanne yoo Oromoo ta'e Oromummaatti dhaga'ame hin gubanne hin jiru aaru hin jiru. Kanaatiif mee saba keenya gorsuun baay'ee barbaachisaadha jettee akkuma waan kun ta'e si gubeetu wanni tokko lafa keessa jirta. Mee jalqabeetii waan kanarratti yaada kee dhaggeeffattoota keenyaaf ibsi. Waan kana gadi fageenyaa irratti mari'annaa akkam godhanii karaa akka sabaatti walii akka socho'amu akkamittiin qeerroon keenyaa sochii jalqabe kanaa akka itti milkaa'u gochuudhaaf gargaarsa yaadaa fi atillee waa'ee qabeenyaan illee gargaaramuun akka irra jirullee kaafteetta. Sabi Oromoo yeroo dhumaatii fi waan qabuun dandeettiin beekumsaan hunduu yoo walii galee sochii godhee diina akkasii kana ofirraa kaasa kan jedhu akka kanaatti. Kanaaf mee yaaduma keessadha. Akkuma jalqabdetti akkuma barreessitetti mee dhaggeeffattoota keenyaaf ibsa Abbaa Caalaa. Dhugaadha. Waan deddeebi'u kanan ilaalaa ture namni waa jedhaa jedhee eegeedha beetani. Keessattuu Wallagga gubataa jira, Wallagga du'aa jira. Maaliif warri kaan hin dirmannee jedhaniitu komiitu kaka'a. Komii sirriidhas. Garuu namni immoo akkamitti waliif dirmataa kan jedhamu namni kaasu hin jiru. Isarraan ka'eetanii waan achirra kaa'e sana hundatu argaa, firri sin argaa, diinni sin argaa, garuu waan dhokatu miti. Akka itti walii dirmatamu maalii kan jedhurraan ka'e jechuudha. Walii dirmachuu qabnaa maalii jedha. Maanuu dirmanne akka itti walii dirmatamu kun maalii kan jedhurraan ka'e. Achirraa yeroon ka'u qabxii tokkoon kaa'uu jalqabe jechuudha. Kun fakkiidhumaaf malee kana duwwaatitu gabaabbatee hafaa miti. Mala haala yeroo naannoo kee wajjin kan deemutti dhimma baatee waliif dirmachuun barbaachisaadha. Sadarkaa duraatti akka wal amanuuni walii isaa naannoo isaatti wal ijaaruu qabaa jechuudha. Afaan wanni itti ijaarametti taakkiyaa jenna. Taakkiyaan of ijaaruu qaba. Gandatti. Abiddi achiiti qabate kuni amma naannoo Wallagga Bahaa wanni jenna. Horroo Guduruu jenna. Abiddi kuni hin dhaamu itti fufa yoo dafnee dhaamsine malee. Dhufee mana gubuuf deema. Mana hundumaa gubuuf deema. Kanaaf naannoo jirtutti dafii of gurmeessidha. Of gurmeessi of ijaariin suni waan meeqa of keessaa qabaata jechuudha. Odeessa walii dabarsuu duwwaa miti. Odeessa walii dabarsitaa maal hojjennaa waliin mari'attaa ijaaramuu jechuu sana keessa waan hedduu akkasiitu jiran. Inni tokko ijaaramee isa kaanii wajjinis walitti hidhachuun ijaaramuu keessa jira jechuudha. Kun tokko. Kan biraati bakka jiruuti mormii isaa dhageessisuudha. Mormii kuni bifa hiriiraatiin amma jalqabeera. Irraa dhaabbachuun qabu. Inni hidhamuun isaan oolu. Ammayyuu guuranii hidhaa jiru. Barattoota yuunivarsiitiidhaa guuranii hidhaa jiru. Hidhamuun isaa hin oolu. Akkasitti iyyuu du'aa jira. Utuu waasu godhuu, utuu socho'u, utuu sagalee dhageessifatu yoo du'e irraa wayyaaf. Hin ooluuf ka'a. Manumatti amma kunoo manatti dhaqaniitu manatti ajjeesaa jiran. Jaarsa ajjeesaa jiran. Ijoollee daa'ima ajjeesaa jiran. Dubartii ajjeesaa jiran. Ajjeesuu duwwaa miti. Kan baay'ee nama gaddisiisu bara bineensummaa akkasii warra akkasii wajjin jiraannaa kan nama jechisiisu. Gochaa bineensummaatiin
hiriyaa hin qabne argaa jirra. Kun immoo sirra ga'uunsaa hin oolu. Kanaaf bakka jirtuuti walii dirmachuun bakka jirtuuti sochii yoo ta'e mormii kee diddaa kee argisiisuudha. Akkuma yeroo Harargeen 2017 Harargeetti duulanii Harargee wanni godhan buqqisanii nanni godhan inni Wallagga jiru inni Lubbaaboor Jimma eessa jiru hundi dirmateef amma akkasuma waliif dirmachuutu barbaachisaadha. Waliif dirmachuutu barbaachisa. Waliif dirmachuun hiriira godhuudhaan ta'a. Mormii bifa adda addaatiin argisiisuun ta'a. Mormii bifa adda addaa kanaa sichi tarrifna. Garuu mataa irraa tuquudhaaf achi qabeenya keetiin falmadhu jedhee kaa'een jira. Qabeenya keenyaan attamitti falmanna kan jedhu bal'inaan kaa'uu dandeenya. Bittaaf gurgurtaa salphaadhumatti bittaaf gurgurtaa. Eenyutti bittaa? Eenyurraa bittaa? Eenyutti gurgurta? Meeshaa guddaa nu harka jirudha. Amma Finfinneedhuma magaalaa Finfinnee kan inni jiraatu waan Oromiyaarraa bahuuni. Qoraan dabalatee, cidii dabalatee, bishaan, elektiriika, maaliin, nyaata, kuduraa hundi qabeenya keenyaan falmachuu jechuun bittaa gurgurtaa keenya yoo eenyutu akka gurguru, eenyurraa akka binnu. Suuqii Oromoo irraa binnee kaan kunoo isaanuu gadi ba'anii himaa jiran. Isuma achitti dhalateedha. Amaartichuma achitti dhalateetu isaan lolaa jiraa jedheen namchi Zamad kun jedhan dubbataa jira. Kan si lolaa jiru isa fagoo miti. Kan lola warra faannoodhaatii maallaqaan bira dhaabbataa jiru qindeessaa jiru isa fagoo miti. Isuma si bira jiruudha. Isuma bobaa kee jala jiruudha. Kanaaf immoo aatii isa kanaa akkamittiin akka ilaaltu, akkamittiin akka qabdu kan biraa dhibnaan uggura dinagdee irra kaa'uun barbaachisaadha. Uggura dinagdee akka waan kanaan kaase jechuudha. Wanni sun hin jalqabe malee hin xumuranne itti fufuus qaba. Waan tokko kan inni ija argamsiisuu danda'u. Fincilaa qeerroo diddaa gabrummaa 2015 jalqabe waggaa 3 booddeedha kan inni argamsiise. Itti fufuu qaba. Inni ammaa kunis torban tokko socho'ee yeroo kaan dhaabbata taanaan gatiin qabu. Kana Oromoon akka itti beekuu qaba. Waan tokko ani kanani baay'ee yeroo hundumaa mormu Oromoon tokko hin ta'u waan jedhaniif. Oromoon tokko har'a waan walloorra gahaa jiru, waan makattalirra gahaa jiru, matakkalirra gahaa jiru, Oromoo achiirra jiru, Oromoo Wallaggarra gahaa jiru, Oromoon gara biraan ishoo baga kan jedhu hin jiru. Kan hin gaddin hin jiru. Kan garaan hin gubanne hin jiru. Inni yoo kana hin dhaga'amu ta'e inni Oromoo iyyuu miti. Oromoon kanatti walirratti ija tokkummaa qabaa jechuudha. Miidhamuu hin qabnu, ajjeefamuu hin qabnu kan jedhu. Kana caalaa tokkummaan hin jiru anaaf. Inni mootummaadhaaf hojjetu, inni Oromoodhaaf iyyuu Oromummaa isaa iyyuu nan shakkaa jechuudha. Maaliif lammii isaa akkas ta'aa jiru tu argu inni callisee taa'ee ilaala. Kanaaf waan Oromoon tokko miti. Oromoon tokko tarkaanfii fudhachuu irrattitu harkifate. Tarkaanfii fudhachuu irrattitu lallaaffate. Tarkaanfii fudhachuu dhabuunsaa immoo tokko ta'uusa dhabuusa hin taasisuu kana akkasitti akka hubatamuun barbaada. Sabi kun isa dhumaatiif sirna cunqursaa, sirna teellaattafaa, sirna saaveji barbariidha kun. Dhala namaa akkas gochuun. Ani waan akkasii addunyaa keessatti eegan dhaladhee guddadhee amma nagayeetii argeen beeku. Dhala namaa morma muranii fannisaniitti dhiichisuun kun dhala namaatti mittiin nami bira taa'ee nama lubbuu nami isaan qalan suni lubbuu qaba ture. Asii qalanii as yeroo ga'anitti lubbuun isaa keessaa ba'e gara godaa yeroo ga'an. Isa abidda guban san akkasii.
otuu miila isaa dhiikkachuuti Oromoon sun akka kanaatti guban maali kuni? Kun duwwaan Oromoon karuma hundaa of qopheessuutu irra jira kan jedhu irraan ga'een kanaatiif abbaa Caala kanarratti saba keenya maal gorsita? Ilaa nama hubatuu fi nama itti dhagahamuuf gorsa iyyuu hin barbaadu kun. Gochaan jara kanaa isa wallaalaadha doofaadha jedhanuu kaasuu danda'a. Waan abaabileen isaanii akaakileen isaanii Teewodiroos faanii fi wanniin faan godhaa turan seenaa isaanii keessa jira. Akkasitti morma irraa muruu fayyaa qaluu ni jira seenaa isaanii keessa. Isa sana har'a jaarraa 21ffaa keessa yeroo isaan dhufanii hojjetan jarreen kun hin geeddaramanii. Yeroo wajjin haalaa wajjin baraa wajjin teeknooloojii wajjin hin tarkaanfatan amalli isaanii isuma sana. Namni tokko maal jedheeni jarri kuni dhagaadha. Dhagaa afaan qabuudha jedha. Dhagaan afaan qaba naasa'a waan ta'eedha. Dhuguma dhagaadha jarri kun. Haala yeroo ammaa kana keessatti mee akkas godhaniiti nama sana ajjeesan, nama sana qalan, akeeka isaanii isana bakkaan gahaa fi isa kaan caalaa ittiin kaasu jedhanii illee yaanne jechuudha. Oromoo ilaa kanuma si eeggata waan ta'eef. Jarri si sodaachisuudhaa fi si jiilchuudhaafitu kana godhaa jiran. Hammeenya akkasii yoo argisiifne Oromoon nuu cabaadha. Abadan ta'uu hin qabu. Oromoon gootummaa isaatti argisiisuu qaba. Gootummaa isaatti argisiisuu qaba. Meeshaa kanas ta'u Oromoon waan hin arganneef hin jiru. Ganda tokko yoo bitate isa sanaan 2-3 irraa fudhachuu danda'a. Kanaaf ilaal inni duraa wanti nutti qabate kuni nama gara biraatiin dhaama jennee eeguu hin qabnu. Mootummaadhaan nurraa dhaama jennee eeguu hin qabnu. Mootummaan kunoo kan nutti bobbaasaa jiru isa faannoo kabajaa ulfina kennaa fi inni daangaa Itoophiyaa eegaa jira nuun jedhaniiru. Kanaaf namni sirra goruu hin jiru. Mootummaan sirra goruu hin jiru. Mootummaan siif dubbatu hin jiru. Yoo si hidhuu si ajjeesuu ta'e malee bifama kan biraatiin waan faannoon sirratti hojjetaa jirtu hojjetaa mootummichis. Kanaaf ati kan godhuu qabdu nama kan biraan eegin, nama kan biraan abdatin. Walii kee abdadhu waliif duuli. Atuu waliif qoricha, atuu ni geessa. Kanaaf wanti Oromoon godhuu qabu nama gara biraa eeguu hin qabu Oromoon. Mootummaa irraa eegaa, eenyu irraan eegaa, Shimallis irraan eegaa, Abiy irraan eegaa jechuun hin jiru. Kan ta'uu qabu walii isaa irratti, ofii isaa irratti, walii isaa irratti, waan qabu irratti. Isuma kanaanuu yoo ka'e wanni guddaadha. Kan biraa kan ta'uu qabu ilmaan Oromoo humna waraanaa biyya sanaa keessaa hojjetu baay'eedha. Inni kuni beekuu qaba. Wanta amma ta'aa jiru kuni saba isaa, nama isaa, uummata isaa, haadhaaf abbaa isaa irratti ta'aa akka jiru beekuu qaba. Qawwee qabatee jiru sun qawwee ittiin uummata isaa kabachiisu ta'uu qaba malee qawwee mootummaan itti hidhee dhaqiitii saba isaa ittiin ajjeesu jedhu ta'uu qabu. Akkuma Liyyuu Haayiliin Oromiyaa bakka tokko godhaa jirutti. Kanaaf sun humna guddaa tokko utuu hin jaallatin qawwee guddaadhatu humna ittisaa keessaatii Oromoon hidhatee jira. Inni sun kanaaf ooluudhatu qaba. Poolisiin har'a Oromiyaa keessa jiru uummata isaa bira dhaabbachuudhatu qaba. Yoo uummatichi jiraate, yoo biyyi isaa jiraateedha jiraata bor mindaas argata. Kanaaf tokko kana jechuudha wanti guddaan godhamuu qabu.
fira keessan, eessuma keessan, darbii keessan, warra waraana keessa, waraana humna ittisaa liyyuu haayilii maalii keessa jirutti dhaama. Lammiin kee dhumee jira. Sabi kee, haati kee, abbaan kee ajjeefamaa jira. Obbolaan kee ajjeefamaa jiruuti. Dirmadhuu fi qawwee qabduun jedhaniitti himudha. Innis sammuu qabu yoo sammuun isaa furrii hin ta'in saba isaa bira dhaabbachuu qaba qawwee qabuun. Kana dubbiin jiru kana ayyaana. Lubbuun toya dambuutu, lubbuun koya dambuutu, nagaa Oromiyaan bilisomtu. Lubbuun toya dambuutu, lubbuun koya dambuutu, nagaa Oromiyaan bilisomtu. Hamma isaa talagaa nu goote garuu, hamma isaa waan irraa fatuu beekamu. Hamma isaa dhiiga keenya tuutee dhugee, hamma isaa toora keenya nyaatee bitee. Hamma isaa lubbuun koya dambuutu, lubbuun toya dambuutu, nagaa Oromiyaan bilisomtu. Lubbuun toya dambuutu, lubbuun koya dambuutu, nagaa Oromiyaan bilisomtu. Hamma isa gara keenya keessa mataa, hamma isa dabartee yoo yaadate. Hamma isa yaa ilmaan Oromoo ka'a, hamma isa mirgi akka arraaname. Hamma isa lubbuun koya dambuutu, lubbuun koya dambuutu, nagaa Oromiyaan bilisomtu. Lubbuun toya dambuutu, lubbuun koya dambuutu, nagaa Oromiyaan bilisomtu. Nagaa Oromiyaan bilisomtu, nagaa Oromiyaan bilisomtu, nagaa Oromiyaan bilisomtu, nagaa Oromiyaan bilisomtu. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qabnu kanumaa gaammaati. Jalqabbii sagantaa keenya irra haga xumuraatti turtii nu faana taasistaniif ulfaadhaa isiniin jechaa sagantaa keenya itti aanuun haga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessanuuf jiraadhaa. Injifannoo uummata Oromoof.